خنا تكلي وبيته يدكو وبيته يهون قبتيتي نافدي جريتو خنا تكونو أكمل ألتني قدر كنا أكيسيرت كونو أكيسيرت خنا لا خنا أكيسيرتي خنا ترجع أبلو خنا كنا نتيتي مكان جنيل مكان إرب بريسين جرونيتو هنگرو مگرتي خنا تون خنا توت نفانا بوتني نفردو فلان jaalanneetii miti nu toleetii miti akkasii jaalatamtoota kiyya durtootaa fi jaalatamtoota kiyya maammee tana wanni deemu maammee shirarra jaatuudhaaf kannaan sana immoo nin beeka akkanaa kan nu yaa'an narraa kafalu ka yaa'an jaartii fi innis obboleettiin tiyyaa fi innis wal ta'anii ilkeerra na kaachuudhaaf yaa'an. Yookiin immoo guyyaa afur sadii keessatti walumaanuu viidiyoos isinii waraabaadhaa jechuudha. Guyyaa gartee kannaa sun abbichasaniif kannamte waliin taanee nufaana buutanii bakka gartee kannaa sun itti kannamtu viidiyoo isinii waraabnee isin garfiifnaa. Immoo haqarraan deebi'u. Haqarraan deebi'u qe'ee isaanii dhaqeen dhaabbadhu hudduu jalan facaasu. Namni hin qabu rabbii kiyya. Isin waa hundaafuu du'aayinaa godhaa. Jajjabeessaa. Viidiyoon waraabu hundi viidiyoo seenaati. Seenaaf qabadhaa ta'a. Yoo rakkoon takka dhuftellee ilmaan Oromoodhaa miidhamni kiyyoo dhufe eenyufaan akkana miidhuuf yaa'an hojii isaaniirra ni gartan. Ammoo anna miidhuu yaa'an jee ni isin dhokadhu ni isin sodaadhu irraa isin deebi'u harkaas ittiin kan du'eetiin dhabamu malee. Jiruu hanga kanaa jechaan garee shiraati hojii dhaabbadha dhaabbadhu. Walau haadha abbaa kiyya obboleeyyan kiyyallee taatu cubbuudhaan wajjin dhaabbadhu. Warri cubbuudhaan wajjin dhaabbattan jazaa keessan addunyaa irrattis akhirattis argachuudhaaf keessan. Ammarraa egalee roorroon takka isa bira hin geenyeef qophoilee waliin hin roorrefamtu roorrefamteetu irraa gaabbiraa jechuudha. Kanaaf kun amma qaamaan isa biratti argame alhamdulillah. Kanaaf kanaan dura kuteewu nama gaddisiisa. Kana booda hin dhufu jeetii yaadaa jechuudha. Kana duraan isiniin jemmoo caaltuun obboleettiin tiyya. Wajji dhalootarra wajji gangaloota wayyaa jedhan. Rabbiin obboleettis obboleettii gaarii isiniif haa kennu. Obboleessaas obboleessa gaarii rabbi isiniif haa kennu. Ammoo garaan saara buqqeeti jedhan. Garaan haadhaa saara buqqeetii. Buqqeen takka diriirtuu dhalata takka jalloo kanaatiin dhalata takka immoo akkasitti dhaabbattuu dhalata bifa adda addaatiin dhalatti. Namni kunis uumaan isaadhaa garaa tokkorraa illee yoo beeku abbaa fi haadha takka irraa illee yoo dhalate akkasitti akka saara buqqee sanitti adda addaan dhalata. Ani isii ta'uu hin danda'u, isin ta'uu hin danda'u, si ta'uu hin danda'u, isa ta'uu hin danda'u. Rabbi namaa hundiin waliin fakkaatu. Baasaa booraa jedhan fuullee kun. Aqliidhaas, sammuudhaas, akhlaaqaas. Rabbiin safuu qabaachuudhaas, haqarra deemuudhaas nama iyyuu kannaa adda addaa kannaa. Saniif obboleettiin tiyya wajji dhalootarra wajji gangalootaa wayyaa jetteeti jaarsisiidhaa filatte hanga har'aatti irraan dubbanne. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Jaalatamtoota hordoftoota maammeetiin warri taatan marti keessanii. Salaamanni keenya kan jaalalaa kan kabajaadhaa lafa jirtanitti qilleensarra barariitee isin bira haa geessisin jechaadhaa. Ilmaan Oromoo hundi keessanuu ardii addunyaarra jirtan kan biyya keessaatis kan biyya alaatis hunduma keessanuu yeroo mara nagaya jaalala kabajaa milkiidha isiniif hawwina. Akkasuma nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Salaamanni keenya bakka jirtanitti ilmaan Oromoo kan kiristaanaa kan islaamaa marti keessanuu bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Hedduu takkaan isin jaaladha, hedduu takkaan isin kabaja. Ani obboleessi keessan jira alhamdulillahi. Arra odoo beeknu akka naman beekne odoo dhageenyu akka naman dhageenye waan gariidhaatis waan nama afaan deemus afaan hin deeman jennee callisnee mataa qabanne
bira kutaadhaa jirra. Garuu wanni gartee akka biran kunni nu godhu ol bee akkaan dubbadhu na godhu waan garii na quqquuqa. Isin hundinuu hedduun keessan namoonni naaf barreessaa turtan waa'ee dhimma obboleettii teetii akkam goote jechaadhaa turtan akkasumatti waa'ee dhimma gartee abdiitillee naaf barreessaa turtan viidiyoon amma maxxanse keessatti akkasumatti raajuu waa'ee dhimma raajuudhaatis abdii sheeka ta'uudhaas naa tuttuqaa turtan. Meegaa dubbii maddasiirraa eegalan jedhan maddisiidhaa guyyaa jalqaba gartee wanni zakkoon abdii baasee fide. Abdii immoo maallaqaan baasee fide. Ani quban qabu isaan harkaan ture akkuma nama gartee badhaasa hadijaa namaa hannu waan takka tani gartee ni godhamti ni taamti jaamee yaadamne takkaan naan jechaadhaa ture. Abdii baasee gaa naan jedhu hay boo maali baacoon ati gootu maali gartee hanjamaan ati gootu waan hin danda'amne kana jiini irraa dhiise jaanitiin ture. Booda immoo fidee abdiin ol naqe. Abdii ol seenuu irratti caaltuun hedduu takka gammadde anammoo ajaa'iba natti taate ni rifadhe. Maaltu na rifachiise jennaan isa sodaa odoon taane jara san sodaa odoon taane ha sodaatan Haaliqa tokkicha rabbii tokkicha rabbii dachii fi samii uume ha uumaa hunda gartee jiraachisu ha sodaatan isa waaqa tokkicha isa sani ha sodaatanii alhamdulillahi rabbil aalamiin warra isa beekillee baga rabbi nu godhe deebisee dubbii santuu abdii natti teessa manaamamoo akkamii ijumaanuu gartee gaati ijumatti yaa amanuu dadhabe sanirratti caaltuun ni gammadde waa'ee sanirratti gammachuusillee ibsatte akkasitti gaa rabbiin achii na baase eega na baase booda gaa zakkoon maallaqa baleetii baasee abdii viidiyoo guyyaa lama daamaran jechuudha guyyaa itti aanu viidiyoo jalqaba gartee san booda viidiyoo takka hamare arraas takka mari'atti viidiyoo sanirratti viidiyoo abdii obboleessi isaa biyyarraa dhufu obboleessi isaa guyyaa 15 keessatti roorrootu gartee abdii irratti gartee abdiirra geejjee guyyaa 15 keessa biyyarraa ka'ee dhufe. Obboleessi abdii atiis maqaan kee maammuma Maammadi maqaan kee Maammad ta'u obboleessi abdii duraan dursee tanii siin jedhu ati daandii rabbii qabattamu daandii shayxaanaa qabatta. Obboleessi kiyya daandii sirriirra jirattee yoo rabbii keetiin wal dhabdu taate qabrii tee kopha ciifta. Tanaafuu duraan dursee abdiitu gartee bakka isan fakkaanne dhaabbate waan hin fakkaanne godhe moo akkanuma ka'anii irra roobisanii atiis rabbi aqlii sii kanne sammuu sii kanne yooni isaanirraan ta'in aqlii fi sammuu rabbi sii kannee jira. Yaadi hubadhu akkaataa itti maddi rakkoo kanaa maalitii bari. Yoo gartee haayilii qabaattee daandii sirriirra deemuu ka barbaaddu taate. Tatti aansitu kennaa abdii bite. Kennaan san eenyuuf akka kennamtu hin beekamne. Hanga kennaan san kennamtutti eenyuuf akka kennamtuu fi maqaa isiitis hin himnudha. Kennaa ka fidee dhufe obboleessi abdii Maammadi. Duuba wanni hin jiru abdii obboleessi isaatis arrabooda roorroon hin jirtu roorroon qolaannaa. Arrabooda anis obboleessaan qabaafirraa isin dhookka. Boo jara haasita. Warreen na barbaadaa tuttan maqaa keessan hin dha'u. Goda seentan qotadhaa bakka isin galtan nin beekaa. Isin dhiisuudhaaf hin taa'uu jechaa jiru. Si galte? Tarii kennaan san maali? Eenyuuf kan nuu deema? Abdii. Kennaan obboleessi abdii fidee dhufe san maali? Eenyuuf kan nuu deema? Abdii obboleessi abdateeti akkasitti dhaadatee warri na miidhaa turtan isin dhiisuun taa'u hidhaa argattee na hiitan akkaataa itti na tumtan
sun hundaa'u jechuun jira dhaadachuu jira. Kennaa san abdateeti. Maali kennaan san? Eenyuuf kennamuu deemti? Suniif kennaan maal jaanni beektaa? Ilkee waraabessaa keessaa wali qooyxii keessaa wali qooyxii. Gareen shiraa mallattoon isaaniitii fi adeemsi isaaniitii fi maddi isaanii tokko waan ta'eef mallattoo hoggaa fayyadaman bifa wal fakkaatuun fayyadaman. Bifti wal fakkaatu kan siin jiru yeroo mara zakkoonis kennaa echaa ture arraas abdi kennaa fide. Eessa madda shiraa dhaqee ichirraa habbuuqee dhufe. Madda shiraarraa gartee inerjii guuttatee dhufe. Suntu gartee isa qaree jechuudha. Kanaaf akkasii kennaan ammoo abbaa kan namtuuf hin beekamne. Ammoo kennaa sanarra dhaabbatee isiniif dhumattee warri na miidhaa turtan jechaa ture. Tarii kennaan san maammeef kan namu deemti asiin isinii deebi'a. Viidiyoo lammaffaa waraabee irratti maaliin as bee obboleettiin tiya viidiyoo duraa irrattis gammachuu siidhaa alhamdulillah jettee gammadu jirti. Maaliif jaarsasiitiin walitti daamtee jaarsasii harkattee abbaa manasii harkatte. Garuu abbaa manasii kana gaafa rakkoo hojii keessa jirtu san isiinuu harka xiyyaaniin qabee kannaa hin dandeenye jechaa turte. Akkuma viidiyoo isinii marratti. Wanni yeroo mara viidiyoo isinii marruuf nuti. Viidiyoon kun takka namni tokko boru dhufee gartee waan shiraa yaada yookaan waan hin taane jira. Kanaaf viidiyoo wanni isinii ol darbinuuf isinis daawwattoota kiyya hojii nuti hojjennu adeemsa keenya keessatti ragaa akka taatanii fi viidiyoo marree isinii darbinu. Silaa kaleessa caaltuudhaa wajjin akkaataa isin keessa turte viidiyoo hedduu isinii mare san maruu baadhee arra maammeen eenyuu huggaa jedhan. Waan biraa isin dhagama sammuun teessan karaa biraa fudhachuu dandeessi yookaan maammeen kun abbaa shiraati jettanii fudhachuu dandeessan. Ammoo ragaan lafa jira. Suniif arrallee wanni viidiyoo kana maru boruuf ragaa waan fuuldura dhufu taa'u. Karaa haqaarra jiraadhee haqaarra lubbuun tiyya bahuu fi si galtee gareen shiraa namii dhugaas boruuf viidiyoon arraa kun ragaadha daawwattoota kiyya. Isin hundinuu viidiyoo waraabu ragaaf ol kaayyadhaa. Viidiyoo lammaffaa irratti hin dhufa. Eega gartee gammadanii wajji adda qooddatanii booda arra dhufanii maammeen obboleessi caaltuudhaa jechuudha. Duraaniis maallaqa gaafa caaltuu fuudhee biyyatti erge sanuu naa deebisi. Arrammoo maallaqa gartee 2,000 maallaqa doolaara 2,000 maammeen fuudhee biyyatti erge. Kanammoo odeeffannoo jaan warra biyyaatiin himee. Amma daawwattoota kiyya viidiyoo isin laaltan irratti jarri kun geema taphachuu isaanii ifa waatiya. Isin yeroo garii gartee akka nama bu'u fakkaattu gugariinis jetti. Obboleessa kiyya kottu jetti. Yaaltee maammee arra ilkeerra kaayyachuudhaaf waamicha godhanii kottu. Abdi immoo maammee maallaqa kiyya kafalee jechaa jira. Diqaalaa naan jedhe. An obboleessa caaltuuti obboleettii kiyya fuudhe. Kana duraan isiniin jemmoo hanganaan isiniin jaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.